mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dandameetu beekaa namni hawaas hin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu banadhee onsi dubbisu qalbiin too gammachuu argaa goggogiinni irraa deeme imaanaaf tasgabbii margaa aayaa kee hoggaan garlaalu yaanni koo akhiraa dhagaa qalbii ka gara dhabdee situutti godha akka qalbii ka gara dhabdee situutti godha akka jireenyi hoggaa wal nyaatee nas nyaatuuf gara koo dhufu hiraariif cinqiinna duultee yaanni sammuu tantoo cufu banadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu banadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu qabaattus addunyaa irratti saahiba akkaan si jaallatu kan akkaan sitti dhihaate atis gara isaa dhihaattu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dandameetu beekaa namni hawaas hin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu saahiba tokkotu jira kan hogguu si jalaan hafne addunyaa irratti singatu qabritti illee sin hanqanne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne gaarreen gurguddaa dhaabbatu qur'aanni osoo irra bu'e babbaqaaqe biyyee tahaa buqqahee bakka irraa yaa'e waan biraatiif osoo hin taane sodaa rabbiirraa kan ka'e hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe qur'aanni faaya jirooti qalbii yoo dhabde ni duuti nuura ife sirraa ibsu hammeenya jireenya keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dandameetu beekaa namni hawaas hin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu harfi takka yoo qaraatu sawaabni kudhaniin dhufa lamaaf sadiin ol dabaltus achumaan itti si fufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa qixaanni akkaan jabaatu addunyaa tana gubbatti arrabni keessa kadhame dagatu zikrii rabbiiti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti itti fiina irraan fiinu ofiin hiina firraan hiinu gadadoo jiruuf jireenya jiraachuun siitoo hammeenya qur'aanan nu bareecha alaa fi mana keenya qur'aanan nu bareecha jiruuf jireenya keenya mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dandameetu beekaa namni hawaas hin madaalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu argeetuman nageenye wamaa quraana caalu
bari baarachuun gaariidha waa wallaalutu qaanyiidha haa ta'uu jireenyi keenya kalaama Khaalika keenya jiruu yoo san qabanne wallaahi kan xiqqeenya jiruu yoo san qabanne wallaahi kan xiqqeenya faayidaan inni siif laatu lakkaawamtetu waan dhumtu tika Khaalika argatta hamtuun takka sin argattu asirrattis argata akhirattis jannata asirrattis argata akhirattis jannata mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dhandhameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan si dhandhameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye